Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jira jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota harameeyatu akkam jirtan nagaa fayyaadha. Yaa hordoftoota keenya, yaa ijoollee Oromoo qaqqaalee akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kanaaf YouTube harameeyaa tuub kan jedhamu kun YouTube sagalee Oromoo ta'uudhaan rakkoo Oromoo baasuudhaan jiruu fi jireenya uummata keenyaa baasuudhaaf haala gabrummaa uummanni keenya keessa jiru gaqqabnee ichi qabnee as fiinee gamana fiinee odeeffannoo kana qaamni addunyaa akka dhaga'u godhuu irratti Oromoon Oromoodhaaf akka walii tumstu godhuu irratti hojjechaa jira. Kanaaf uummata Oromoo uummata keenya bal'aadhaan wanni isinirraa barbaannu miidiyaan keenya kun harameeyaa tuub kan jedhamu kun arraan tana YouTube chaanaalii gubbatti banamee ittiin sagalee uummata keenyaa tahaa jirra. Caalatti yoo isin nu deeggartan, yoo isin subscribe fi share nu gootan, yoo isin nu jajjabeessitan rakkoo uummata keenyaa bal'inaan baasuudhaaf jiruu fi jireenya uummata keenyaa kan gabrummaadhaan waxalamaa jiru uummata Oromootti ibsuu fi addunyaatti beeksisuudhaaf qophoofnee jirra. Yaa uummata keenya bal'aa, yaa uummata Oromoo, warri nafxanyaa kun miidiyaalee garaagaraa YouTube chaanaalii adda addaa irra banatanii duula Oromoo maqaa balleessuu, duula waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu, duula eenyummaa Oromoo balleessuu irratti argamanii jechuudha. Halkanii guyyaa duula maqaa Oromoo balleessuu fi eenyummaa Oromoo balleessuu irratti miidiyaan Habashaa chaanaaliin maqaa Habashaatiin baname YouTube kana gubbaarra hedduutu jira. Duuba namni keenya ka Oromoo chaanaalii waa'ee rakkoo uummata isaa dubbatu, chaanaalii rakkoo waa'ee gabrummaa uummata isaa dubbatu kan jiruu fi jireenya hammaata uummata Oromoo dubbatu laaltaniitu bira kutaa jirtan jechuudha. Kanaaf yaa uummata keenya, nafxanyaan maqaa nafxanyaatiin chaanaal YouTube baname tokkollee bira hin kutan. Subscribe waliif godhan, share waliif godhan. Achuma keessatti dhaamsa garaagaraa kan ijaarsaa, kan injifannoo, kan propaganda chaanaal YouTube chaanaal irratti waliif daddabarsanii warri haqan qabne kun dhugaa Oromoolee dabsuudhaaf Habashaan wal jajjabeessaa jirti. Kanaaf yaa uummata Oromoo, yaa hordoftoota keenya, wanni isin dhaamu YouTube chaanaalii harameeyaa tuub jedhu kana share godhuudhaan, subscribe nu godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Yoo isin arraan subscribe fi shareidhaan nu bira kan dhaabbattan taate guyyaa boruu nuti rakkoo uummata keenyaa bakka isiin jirtu qonnee baasuudhaaf, sagalee uummata keenyaa ta'uudhaaf, odeeffannoo Oromiyaa guutuu keessaa fudhannee isin bira ga'uu fi addunyaatti rakkoo Oromoo beeksisuudhaaf qophoofnee jirra. Kana godhuudhaaf hamileen barbaachisaadha. Wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Wal jajjabeessuu yeroo jennu maallaqa nuu kennaa miti, maallaqa nuu ergaa miti. Kanaaf chaanaal YouTube kana subscribe share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Onneen yookaan xiiqiin nutti dhaga'amuu qabdi. Habashoonni chaanaalii isaanii tokkollee biran kutanii jechuudha. Kanaaf dhalli Oromoo genereeshiniin Oromootis chaanaalii maqaa Oromootiin baname subscribe share godhaa, gargaaraa, bira dhaabbadhaa. Kanumaan jechuu barbaada. Wanni ammaas isin hubachiisuu barbaadu irra guddaa maqaa YouTube chaanaalii kanaan Goojjaam Gondar jaamee chaanaaliin banamee afaan Amaaraatiin oduu dabarsaa jiru irra guddaan kan ijoollee Oromoo ta'uu beektu, kan ijoollee Oromoo ta'uu beektu. Kanaaf
wanni ijoolleen Oromoo kun maqaa nafxanyaatiin afaan nafxanyaa YouTube chaanaalii gubbatti wanni guddisaa jiraniif ummanni keenya kan maqaa Oromootii fi maqaa seenaatiin chaanaalii baname subscribe share waan hin gooneef jecha isaanis maqaa nafxanyaa moggaafatanii YouTube chaanaalii maqaa nafxanyaatiin irratti hojjechaa jiran. Yaa Oromoo, kanaaf waa argachuudhaaf jecha maqaa nafxanyaatiin afaan nafxanyaa guddisuun nurraa hin barbaachisu. Kanaaf akka kanan taane chaanaalii maqaa Oromootiin baname chaanaalii keenya haramaa YouTube kajoo kanaas share subscribe godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Galatooma.